Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun qophii keenya adoolessa 8 bara 2015ti. Har'a tibbanaaf mala jireenyaa qabna. Tibbanaan har'aa maal irratti xiyyeeffataa dassu? Qophii keenya har'aa keessatti mata duree Itoophiyaan siif maali ka jedhu namoota adda addaa irratti dubbisneerra. Qophiin mala jireenyaa immoo dhimma hawaasaa ilaala. Haalli hawaasa Oromoo biyya hambaa kan durii fi kan ammaa maal fakkaata? Qophiin keenya kana irratti xiyyeeffata. Kan isin keessummeessu Analisee Wadaajootii oduu har'aa kan dhiyeessu Dhabasaa Waabjiraatii gara isaatti isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnuun sidii dhiyeessaa an Dhabasaa Waabjiraati. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleeny mootummaa Eertiraa akeekkachiisan. Obbo Hayilemaariyaam caffee bakka bu'oota uummataaf ibsa kennan irratti mootummaan Eertiraa olloota isaa keessumaa Jibuutii fi Itoophiyaa jeequu irratti hojjetaa jira jechuudhaan yakkan. Kanas rakkoolee isaa biyya keessatti uumaman kana alaa fakkeessuudhaaf kan inni itti fayyadamuudha jechuudhaan komii isaanii cimsan. Ministeerichi akka jedhanitti mootummaan Eertiraa imaammata isaa kan battala jijjiira jennee hin eegnu jedhan. Imaammati isaa kun ammoo akkuma itti fufetti adeema taanaan mootummaan isaanii tarkaanfii fudhachuu danda'a jechuudhaan akeekkachiisa dabarsan. Obbo Hayilemaariyaam itti dabaluunis yoo Eertiraan tuttuqqaa ishiin dhaabdu ta'e mootummaan Itoophiyaa uummata Itoophiyaa ayyamsiisee tarkaanfii fudhachuu danda'a jedhaniiru. Haalli kun maalirraa akka madde ifatti kan beekame ta'uu baatus dhiyeenya kana warri Arbanyoochiif Gimboot Sabat tarkaanfii fudhanneerra jedhanii miidiyaa isaaniitiin erga ibsanii booda gaaffilee biyya keessaa ka'uuf deebii kennaniini. Yeroo adda addaattis Itoophiyaa fi Eertiraan wal qoccolaa jiraachuun isaanii kan beekamu. Dhaddachi dhimma himannaa Abubakar Ahimad fa'aa irratti ragaa walitti qabaa ba'ee hidhamtoota saneen abbaa badii jechuudhaan murtii jala murtii dabarse. Dhaddachi yakka arfaffaa mana murtii olaanaa federaalaa ragaa abbaa langaa federaalaa erga xumuree booda himatamtootaan abbaa badiittiin jedhee jira. Dhaddachichi mootummaan dhimma amantaa keessa akka hin seennee fi qaamoleen amantaa sababeeffachuun socho'an eera mootummaatiif kan quuqaman fakkaatanii dhiyaachuu isaaniis akka mirkaneesse dubbatee jira jedha gabaasaan keenya. Dhaddachi kun namoota balleessaa qabduttiin jedhe keessaa Abubakar Ahimad, Ahimadiin Jabal, Yaasiin Nuruu, Kamil Shamsuu, Badiruu Huseen, Sheekh Makkataa Muhee Makonnin, Sabar Yurguu, Muhammad Abata, Ahimad Mustafa, Abubakar Alamuu, Munir Huseen, Sheekh Said Ali, Mubarak Adamii fi Khalid Ibrahim akka ta'an beekameera. Isaan kunneenis yakka shororkeessummaa raawwattaniittu jechuudhaan abbaa badiittiin jedheera manni murtii mootummaa Itoophiyaa. Murtii adabbii dabarsuufis dhaddachi kun beellama isaa hagayya gara jalqabaatti qabatee akka ka'e gabaasaan keenya dabalee ibseera. Keeniyaa jeeqaa kan jiran gareen Alshabaab ammas torbee kana keessa namoota 14 jalaa ajjeesuu isaanii gabaasa adda addaa ibsaa jiran. Kaampii waraana daangaa Somaaliyaaf Keeniyaatti dhiyootti balaa qaqqabe kanaan baay'ee madaa'uu isaanii BBC'n iddoo sanarraa gabaaseera. Kanneen ajjeefaman hojjettoota hojii qotiinsaa irratti bobba'an akka ta'anillee gabaasni kun eeree jira. Alshabaab waggaa tokko duras bakkuma kanatti balaa qaqqabsiiseen namoonni 34 ajjeefamuu isaanii BBC'n yaadachiiseera. Filiippiins immoo sodaachisa Chaayinaa ittisuuf bajeta waraanaa ishee ol guddisuu dubbatti. Biyyattii waggoota 13 dhufaniif humna waraana ishee ijaaruuf $20 Ameerikaa biliyoona 20 ramaddee akka jirtu beeksifteetti. Dhaabbati waraana biyyattii akka beeksisetti baajetichi meeshaa raadara ammayyaa dhaabuuf jeettota waraanaa fi meeshaalee waraana galaanarraa ammayyaa bituuf kan oolu. Karoorri biyyattiin raggaasite kun keessattuu humna waraana galaana Chaayinaa kibbaatti dhiyoo qabdu ni cimsa jedhamee akka eegamu gabaasti Reuters dabalee ibseera. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophiilee afaan waliin nagaan nu tura. Dubbadhu qaallitti abaaramtuu lafaa yoo dubbachuu baatte xuriinsaa sitti hafa. Ajjeechaan moonaa akkaataa du'asaa si qofaatu beekaa jalqabaa fi dhumasaa. Dubbadhu qaallitti Oromoon sin dhiisu maal jedheni moonaan yeroo qofaa ciisu.
yeroo kophaa ciisee dukkana daawwatu hunduu dabareedhaan yeroo gadi dhiitu yeroo midhaan dhabee mar'imaan warrigu yeroo bishaan dhabee qoonqoon itti goge yeroo madaarratti madaa dabalate yeroo lammiif jecha waanjoo guddaa baate atis akka isaanii garaatti jabaatte moo bakka keenya buutee jabaatutti hin jette dhiitichaaf kaballaa ciniinnatee obse iccitii keessa isaa yeroo diina dhokse maal jedheni moonaan waa'ee miidhamasaa afaan keenitti himi seegu maatiinsaa dubbadhu qaallitti ol kaasi sagalee namni beeku hin jiru yoo waaqaaf si malee ummata isaaf jedhee rakkoo hunda obse ijji mimmaan didee yeroo dhiiga cobse nimoonaan maal jedhee dhaamsa maal dabarse dubbadhu qaallitti himi waan dhageesse dubbadhu qaallitti himi waan dhageesse sirna waalcha isaarratti kan dubbifame. Qophii tibbanaa. Torbeetti al tokko guyyaa roobii oduu booda sa'aatii kanatti ka dhiyaatu qophii tibbanaa qabannee jirra. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nageenyi badhaadha. Qophii keenya har'aa keessatti mata duree Itoophiyaan siif maali ka jedhu namoota adda addaa irratti dubbisneerra. Keessummoota qabna jechuudha baay'eedha. Kanaaf nu waliin turaan affeerraa keenyadha. An Dassuu Duulaati. Tole keessummoota keenya hundi keessanii guddaa galatoomaa jalqabamee ittaanaarraa kaana. Ani ittaanaa Abteen jedhama. Amma yeroo kanatti School of Oriental and African Studies University of London Department of History keessattanii PhD koo hojjetaa jira. Biyya Ingilizii keessatti jechuudha. Seenaa Oromoon qoradha. Itoophiyaan siif maalidha? Itoophiyaan Gaanaaf Impaayera. Itoophiyaa wanti jedhamu kuni biyya ituun ta'ini ideoloojiidhaanaaf. Biyya miti Itoophiyaa jechuun ritoorikiidha. Ritoorikii jechuun wanta yeroo hundumaa faarfatamutu jira. Saba tokkoo, yaada tokkoo, amantii tokkoo ituu boci fuula namaallee hin hafini yaada namaa keessatti yaada olaantummaa argatu gartuu tokko kan godhamee ittiin adeemamu keessumatti sirba aartii yennaa fudhatte biyya sana keessatti wanti godhamu hundumtu keessumatti warra kaabaa ilaalchisu wanti godhamu waa'ee Itoophiyaa irratti wanti dubbatamu kuni waa'ee biyyaa ituun ta'ini waa'ee ideoloojii isa kanaan dura fudhatama dhabee Impaayera Haayile Sillaasee hirkaa diigsise deebisanii ittiin ijaaruudhaaf wanta labsamudha. Itoophiyaan malee Itoophiyaan biyya miti. Hamma deebi'ee wanti amma jiru kun diigamee irra deebi'amee yennaa biyya ta'uunsaa mirkaneeffame malee Itoophiyaan amma biyya miti. Akka itti Itoophiyaa jedhamee waamamu ani Itoophiyaawidha yookaan immoo ani lammiin koo Itoophiyaadha akkitti namni ofiin jedhaa jiru waa'ee biyyaa ituun ta'e waa'ee ideoloojiiti. Kanaaf kun Impaayera ideoloojii Impaayeraati malee biyya miti Itoophiyaan anaaf Impaayera. Itoophiyaan isiniif maalidha? Itoophiyaan nuufi ollaadha nuufi Itoophiyaan ollaadha nama ollaa jiraatu. Itoophiyaa kana akkamitti otoo ibsitanii akkamitti ibsitan? Itoophiyaa kana akkaataa itti ibsinu Itoophiyaan akka Itoophiyaatti Itoophiyaadha inni jiraatti Oromiyaalleen Oromiyaadha wal ollaa jiraanna ammoo namoota warreen Itoophiyaa kana ilmaan Habashaa wal magaalatti kan biyya san keessa jiraatanii odoonif Oromoo wajjin hiriiran ollaan waliin beektaa tolaa walirraa awwaallaa walirrallee fuunee walittillee dhalchinee qabna nuti warra Itoophiyaa kanaanii. Baay'ee balaaleffannaa isaanii hin qabnu nuti ollaa keenya kabajaa waliin jiraannaa nyaadhu dhugi jennaa balaaleffannaa Itoophiyaa qabnu Itoophiyaan tun akka Oromootitti kaatee mirga Oromoon qabu qabdi biyya san keessatti dhalli tokkoyyuu kan lafa san irratti dhalatee guddate mirga Oromtittii fi Oromtichi qabu qabanii mirga isaanii kana ka'anii waliin falmatanii waliin argachuu qabanii wareegamni isaaniitiis walqixa ta'uu qabaa. Wanuma maraan wama barbaachise maraanu gabroonfataa firraa kaasu gabroonfataan Oromiyaa qofaa Oromiyaa dhuunfatee haa jiru Oromootti xiyyeeffatee haa jiraatu malee waliin itti jiraanna akka qubsumaa waliin irraa nyaanna waliin itti dhugna qabeenya Oromiyaa waliin itti sooramnaa jechaadha. Kanaafuu Itoophiyaan akka Itoophiyaatti kaatee Oromoo waliin hiriirtee qabsoo Oromoo waliin goote walumaan mirgi keenya tokkichaa walumaan jireenyi keenya waliin tolaa otoo waliin qabsoo inni baay'inatu. Anin Garboolee Gollichaa naan jedhan. Ayyee Garboolee Gollichaa Babaaroo. Babaaroo fayyaa kam. Itoophiyaan isiniif maalidha? Akka isin sammuudhaa qabdanitti Itoophiyaa akkamitti ilaaltu? Itoophiyaan maalidha? Biyya Oromiyaa
sunummaa deebi'aniitiin Itoophiyaa jedhan malee Itoophiyummaan waan kale nurra fa'an malee waan an beeku mitiyyuu an hin beeku wanni an beeku Oromiyaa beeku malee Itoophiyummaayyuu wanni an irra beekuyyuu hin jirtu. Agum duriitiyyuu eegum Itoophiyaa jedhan iyyuu akka qarmu nu koloneeffatteetiin kolonii Itoophiyaa jal jirru malee wanni nu jal jirru kanu mirgi keenni gonfanneetiin mirgi keenna cochoone afaan keenni dubbanne afaan keenni barsiifanne afaan keennani barnoota deemnetiin barannuyyuu waan hin jirreef waan diimokiraasiin hin jirreef waan kolonii warra jal jirruuf warri nam koloneeffatu jedheetiin akkasitti amanaa. Yaanallee Faayisaa Firoomsanaan jedhanii. Itoophiyaan akkamitti ibsitu isin otoo Itoophiyaan ibsaa isiniin jedhanii Itoophiyaan isiniif maalidha? Akka kiyyatti Itoophiyaan yeroon ibsu Itoophiyaa akka impaayera tokkottan ilaalaa impaayeraa mirgi sabaaf sablammootaa keessatti sarbamee kan dhugaan keessatti dabee karaa dimokiraasii otoo hin ta'in akkuma kaleessaa akkuma abbootii abaabilee isaaniitti waa hunda humnaan hiikna jettee ka sossootu natti fakkaata. Biyya kana keessa sabaaf sablammoota addaatu jira. Mirgi isaanii sabaaf sablammoonni isaanii kun bakka mirgi isaaniitti sarbamee dhugaan isaaniitti hin argamnetti akkasumatti waarroo gabrummaa uffatanii umurii guutuu nu jalatti bulu yoo jedhanii ka yaadan ta'e dogongora natti fakkaata. Akkuma jechaan jireenyuma impaayera kanaayyuu agartee shaffi isaanii akka dhabamtu agartee qabsoo sabaa jiraattu isaanumtu waan irratti dalagaa jiran natti fakkaata jechaadha. Humna maali dhugaa uummataa ukkaamsuudhaan waa hunda humnaan ajjechaan hidhaadhaan falatti argina jedhanii sosso'uun isaanii kuni dhabaminsa impaayera kanaafuu shoora guddaa taphaaf ilaalaa Itoophiyaa kanaaniin hubadha. Tole fayyaa ta'a galattooma keessummaa keenya. Tole bulfata. Mee akka isin hubattanitti Itoophiyaa jechuun maalidha isiniif? Biyyi Itoophiyaa jedhamtu akkamitti hubattu isin akkamitti ibsitu? Itoophiyaan maalidha isiniif yookaan Oromoodhaaf? Itoophiyaa nagaa maqaan wada keenya malee achi keessatti akka isin garre akka dhala Oromootti Itoophiyaan haala gomsaa turte na haammataan turre. Oromoon akka itti ilaalu Itoophiyaan sun uumama guyyaa keessaa dhuftee isii qabatte ta'uu ifatti garta. Wanni hundinuu kan maalummaa ishee dhabamsiiftee nama biraa akka taatu nama biraa si godhuudhaaf waan caasamee jiru malee biyya san keessatti lammii biyya sanii taatee mirgi ilma namaa siif tikfamee akka biyya san tiyya jettee qoma dhawattuu Itoophiyaa waan baananiin baan haalli hojjetame tokko ka jiru natti hin fakkaatu. Si jijjiiruu irratti carraaqamaa ture malee akka ilma namaatti nama biraatii wajjin walqixa taatee biyya saniif akka qooda lammii tokko qabaatu hiree akkasiitti uumamtee illee turre Itoophiyaa ta'uudhaaf afaan Amaaraa dubbatuun dirqama. Afaan Oromoo dubbattee ati Itoophiyaa jechuun ati Itoophiyaa taatee kan afaan Amaaraa dubbannaa nama namaan jiru kun egaa akka laalutti caasaan jirtu dhiifu kan nama ala goomsitu saba biraa Oromoo qofaa miti nama afaan Amaaraa dubbannu hundaaf kan ala goomsitu kan akka namaatti akka lakkaawwan turre. Kan amma jiru immoo kan durirra wayyaawaa fakkaatee maqaadhaan Oromiyaa jiraachisee Oromiyaa wanni jettu uumamtee yoo jiraatullee Oromoon abbaa irratti hin taane harka garaa duubaatiin faana dhooffatanii dhabamsiisuu irratti carraaqamaa jira. Oromiyaan Oromoodhaan alatti uummata Oromootiin alatti uummanni biyya lafarra jiraatuun alatti adda bahanii jiraachuun hin danda'amu. Kan amma pilaana maaster pilaanii saniin itti dabalamu yaalamu osoo hin ta'in Finfinnee mataa isaa irrattu mirgi Oromiyaadhaan tiksuma kan jiru san qaamni waan kana falmee jiru hojii qabuu isaatiin argaa. Silaa'u mirga kennaadhaan jiru kan falmu jiraachuu qabuurraa isaan magaalaan Finfinnee qarafaa jirtu tuni marsanii jirtan tuni akka Finfinneetti dabaltu. Finfinneetti yoo dabalamtu afaan Amaaraatti afaan hojiiti. Okay. Waan biraa silaa'u Finfinneetti fayyadama yookaan sirba dabree fi kan ammaa kanaatu itti fayyadama malee Oromoon wanni sanii hojiirra oolu kun kan miidhamu ta'a. Kana qofaa miti investmentiin jedhamee poolisiin amma labsame kun mataan isaatu kan wayyaanee siistemaatikaalii uummata Oromoo lafarraa buqqisuudhaaf saba xiqqatti deebisuudhaaf tilmaammatti. Akkuma beekamu nama nagadaa fi waan adda addaa irra ture qabeenyi akka harka saba biraa irraa bahee ilmaan Tigraay harkatti galu godhanii eega mirkaneeffatan booda kan labsan sirna
ture miidhamullee immoo dachii isaa irratti miidhamaa ture. Har'a dachii isaa irraa buqqaasuudhaan aadaa isaa amansaa akka dubbanne maalummaa isaa akka badu godhamuu irratti yaalamaa jira. Kanaaf dhugatti Itoophiyaa saba achi keessa jiru lammiilee achi keessa jiru. Oromoo qofaa miti warra Gaamballaa warra Saawuzii warra Oromootiif kan hundaa irrattuu kan godhamaa jiru maalummaa isaanii dhabamsiisuudhaan saba biraa kan yeroon dhufteef qabsiisaa jiraachuudha. Kun immoo hiikaa anaaf osoo hin ta'in warra itti fayyadamaa jiruuf qaba malee anaaf hiikaa hin qabu. Leensa Itoophiyaa jechuun maal jechuudha siif? Itoophiyaa ibsatoo siin jedhanii akkamitti ibsita? Itoophiyaan maalidha? Itoophiyaa jechuun mana hidhaa jechuudha naaf ani ofiisi Itoophiyaa jedhee ofiimee hin beeku garuu haa ta'u Itoophiyaa jechuun Oromoodhaaf mana hidhaadha. Itoophiyaa jechuun waan manni hin beeknedha iyyuu jechuun hin danda'an. Itoophiyaa jechuun namni yeroo ijoolleen lafaa dhalatti Itoophiyaa waan jedhu beektu itti manii kan dubbannu jechuudha namni kan dubbatu jechuudha. Maaliif Itoophiyaan kan jedhamtu mana hidhaa sabootaati jechuudha. Mana hidhaa sabootaaf sablammootaa, mana hidhaa Oromootaa, mana hidhaa Ugaadeenota, mana hidhaa Gaambeellaa, mana hidhaa warra sabbichuu saboota kaan hiti malee maqaa Itoophiyaa hiikaa isaas akka biraatti gawaan hin beeku hin jiru. Miyaa isaas hin qabu. Dr. Zawuduu Walda Mikaa'el Wogee. Akka Dr. Zawuduutti akkamitti ibsitu Itoophiyaa jechuun maal jechuudha isiniif? Itoophiyaa jechuun anaaf mana hidhaati. Itoophiyaa jechuun mana booyaati. Itoophiyaa jechuun mana booyaa yoo seentee maaltu sitti dhaga'ama? Gaddiinsa sitti dhaga'ama. Mana booyaa yoo seentee maaltu sitti dhaga'ama? Waan kiyya waan jettu waan sirraa fudhatame tokkotti sitti dhaga'ama. Obboleessi kan kee yoo du'ee booyateette obboleessi kan kee suni qaamaan sirraa deemuu qofa osoo hin taane argitee keessi kan keellee obboleessa kan kee dhabuudhaan si beekama. Si dhaga'ama. Kanaaf Oromoodhaaf Itoophiyaa jechuun naaf mana hidhaati jechuudha. Sabni keenya mirga itti dhabee sabni keenya itti arrafamee biyya ofii irratti ilmi Oromoo tokko lafa Tigraay keessa deemee lafa meetira tokko fudhatee hin qabu. Ilmaan Tigraay, ilmaan Amaaraa lafa Oromoo weeraranii qabatanii sun amma hanqatee ilmaan Oromoo duguuggaadhaaf fiixaa ilmaan Oromoo dhabamsiisuuf addunyaa kanarraa sadarkaa san irratti ijaaran nuti ilmaan Oromoo ammoo cadhifnee teennee ilaalaa jirra. Kana akka hin taane addunyaa irratti ilmi an Oromoodha jedhu sammuu isaa namni yaadu hunda waan kana hubatee OPDO waamicha ani gam kiyyaan dabarsuuf OPDO'n mataan isiitu hubannoo kana fudhachuu qabdi. Bara baraan waa baratuu qaban. Wayyaaneen OPDO jiraachisuuf miti ka waliin dalatu. Of jiraachisuuf dalatti. Saba Oromootiif waa dalaguuf miti ka dalatu. Faayidaa isii bakkaan buusuuf dalatti. Kanaaf warri OPDO aangoo irra jiru sa'aa ammaa kana ka OPDO keessa ture akka Shankooraa Alanshanii tufan sanitti isaan tufanii akka Juunaddiini kanneen irraa barumsa fudhatanii qabsoo Oromootitti makamanii dhiiga obboleewwan isaanii baasuu qaban. Obbo Taarraqany, isinii fi Itoophiyaa jechuun maal jechuudha akka isin hubattanitti biyya kam biyya maaliif Itoophiyaa jechuun? Itoophiyaan akka biyyaatti hin beeku. Itoophiyaan akka empaayiraa. Itoophiyaan yoo ilaalle empaayiraa. Obbo Darajjee Gobanaa fi Itoophiyaa jedhamtu maalii ka qabdi laata? Itoophiyaan kan mirga sabaaf sablammoota cunqurfamoo waggaa 120 dura Minilikiin koloneeffattee qabattee humnaan ijaarratteedha. Kanaaf uummata Itoophiyaa kan jedhamu kun kan mirgi dhalli namaa keessatti dhiitamu, kan namni garmalee keessatti du'u, kan namni keessatti dubbachuu hin dandeenye, kan namni keessatti walitti qabamuu hin dandeenye, bara 120 as mirgi sabaaf sablammoota awwaalamuudhaan kan uummata keessatti mirga isaa dhabe, biyya isaa dhabe, qabeenya isaa dhabe, biyya saamtuu, biyya ajjeeftuu, biyya dimokiraasiin keessa hin jirre, biyya impaayera humnaan cabsitee jiraataa jirtu ta'uu isheeti kan hin hubadhu. Uummata Oromoo biyya isaa Oromiyaa keessaa eegaa buqqifamee gara biyyoota adda addaatti godaanuu jalqabee bubbuleera. Kun kan dhufe weerara alagaatiin kan wal qabate yeroo garaa garaatti waraana naannoo sanatti adeemsifamuu fi akkasumas hidhaa fi ajjechaa biyya keessatti gaggeeffamu baqachuudhaan kan dhufedha. Yeroo adda addaatti beelli biyyattii keessatti ka'es
akka ummati keenya biyya biraatti baqatu haala mijeesseera. Daldalaa wal qabatee fuudhaa fi heerumaa fi akkasumas barnootaan kan wal qabate Oromoon biyya isaarraa ba'ee biyya namaa keessa biyya erga godhachuu eegalee jaarraa walakkaatti dhiyaatu lakkaa'ameera. Yeroo ammaa kana addunyaa kana keessatti bakki Oromoon qubatee jiru hin jiru jedhamu akka hin jirre hubachuun ni danda'ama. Biyyoota akka Awurooppaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa keessatti immoo Oromoon hedduu baay'atee akka waldaa hawaasaattis of ijaaree jiruusaa gaggeessaa jira. Haalli Oromoon yeroo ammaa kana itti of ijaaree jiruu fi waggaa 40 yookaan 30 dura itti ture immoo garaagarummaa qaba. Akka obbo Aliyyii Galatoo jedhutti garaagarummaan kun kan dhufe sababoota adda addaatiini. Akka duraan jiru sanitti taa'uu hin danda'u. Hajaan namaatu yerootti jijjiiramti. Wanti hajaa namaa jijjiiru hedduutu jira. Garii waan dhufutu yookiin environment waan jedhutu si dirqisiisee haala biraa akka qabaattu godha. Garii ammoo atinuu waan dur itti hajamtu argattee yookiin ammoo dhabdee yookiin ammoo ittuu hajamtu. Kanarraa akka ka'e hajaa kan keetu akka nama tokkootitti akka maatiititti akka hawaasaatitti hin jijjiirama. Wanti hin jijjiiramne tokko yoo jiraate vaaliyuun kan kee jijjiiramuu dhabuu mala. Fakkeenyaaf wal kabajuun akkaataa itti wal kabajuu haa jijjiiramu malee wal kabajuun wal jaalachuu wal gargaaruun kunniin waa waggaa dheeraa saba maraa keessa jiru waan ta'eef kunniin yeroo adda addaatitti haalli ati waan sanniin itti namaa gootu haa jijjiiramu malee wanti kunniin hin ta'amu hajaan namaa yeroo adda addaatitti hin jijjiiramti. Kanaaf hawaasni tokkollee waggaa 10 akkam turree adda maal keessa jirraa waggaa 5 booda maaltu nutti hima 10 booda maaltu as deemaara jedhee yoo qophaa'e waan dhufu maraayyuu faayidaa keessaa buufata. Yoo ammoo waan amma keessa jiru kan beenne taate yoo waan dhufuuf waa lafan kaa'anne yeroo wanti sun dhufu akka silaa ofiitti jiraachuu barbaadu tokkotti hin jiraatu. Kanaaf yeroo adda addaatti hawaasni jabaan tokko waan darbe laalee waan amma jiru kanneen laaleeti guddina namaatiif haala biyyattiitiif waan ta'amaaru kanneen laaleeti ufafuufillee waa kaa'ata. Kanaaf ufafuu yoo waa kaa'ate akka ofii barbaade jiraachuu hin danda'a jechuudha. Jiruu ofii kaa'ate dhufa jechuudha. Yoo ammoo waa kaa'atee hin jiraanne jiruu namni biraa isaa tolchuu dhufa jechuudha. Reactive responsive yoo ofii ka qophooftee waan taate waan sii ta'uuf tokko wanna goota jechuudha. Maaliif firriftee itti qophoofteetta yoo ammoo qophiin qabaanne ammoo haala namni sii tolchee keessatti bada jettaa jechuudha. Mee amma hawaasa Oromoo erga waggaa 30 yoo xiqqaate fudhanne biyya alaatti bakka adda addaatti ijaaramanii akka waldaa hawaasaatti gurmaanii hojjechaa jiran ni jiru. Hojii babbareedaa fi mul'ataas kan hojjechaa jiran ni argina. Maal fa'aa tar'an hojjenne amma waan waggaa 30 ijaaramee deemaa jiru keessatti maanni waan tar'an hojjenne wanti Oromoo rakkisuu danda'u akka hawaasa Oromootti? Tokko waggaa 30 hawaasa Awustiraaliyaa yoo ilaalte hawaasni Awustiraaliyaa caamsaa 11 bara 1984 akka baqataatti biyya kana seenanii biyya kana qubatan jechuudha yeroo duraatiif. Garuu achiin dura namni as dhufee asii baratee jira namni akka Profeesar Amdeessaa fa'aa waggaa 40 dura yeroo biyya kanatti reefuu gurraachinii fi dubartiin illee nama jedhanii seera dabalaaran yeroo san warri as dhufee asii baratee jira warri akka Profeesar Amdeessaa. Yeroo amma namni duraas dhufu sani namni lakkoofsisaa diqqaa. Lakkoofsisaa diqqaa waan ta'eef jiruu waliillee hin beeka. Laftillee fagoo ture. Akka ammaa dhiyoo miti biyya dhaqanii deebuun dhiyoon turre nama Ameerikaa arguun baay'ee rakkisaa ture. Wanti jiru namni telefoona argatee bilbiluun hedduu rakkisaa mara keessattuu gara biyya keenya telefoona bilbiluun yoo ramma Finfinnee keessaa dhufe sunuu gatii isaa baay'ee qaalii waan ta'eef nama argitu. Namni ati firaa kaati amantu ka waliin jiraattu ka waliin awwaaltu ka waliin qabsoo gootu namuma waliin jirtu kana jechuudha. Akka ammaa kominikeeshinii wal keessa yaa'u. Kanaaf namni durii wal amana. Jiruu walii wal beekaa wal dhaabataa fakkeenyaaf fudhatte namni dur waggaa 30 ta'ee 25 hatta yeroo maan dhufu dhiyooma kanaa jechuun namni tokko yeroo dhufu
namni magaalaa sanii martuu yaa'ee eerpoortii fuudhaa, ubbira qobsiisee, ubbira jiraachisee, nyaachisee, uwwisee, dalagaa suqee fi akkuma obboleessi itti dhufe jechuudha. Eessaallee ati dhuftu ati Oromoo taatee hatta Oromoo illee ta'uu baattee ati afaan Oromoo kan dubbataa Oromoo ati jette namni fuudhee sitti tajaajilee wanna jedha. Namni sunillee akkasuma amanamee maal jedhee akkasii wal gargaaraa ture. Adda immoo akkas godhuu hin dandeettu. Waan amma waggaa 15 hojjette keessa nama afaan Oromoo namni biraallee hagam afaan Oromoo kun afaan hojii ta'e namni biraallee afaan Oromoo hedduu ka baratee jira. Ka Oromoollee ka Oromoo dur baaftee horii guddaarraa argatu. Adda Oromoo waan guddaarraa argachuu hin dandeetta. Oromoo saaxiltee kennuu, informeeshinii kennuu, waan adda addaa godhuun, lafa fudhachuu, waan adda addaa godhuuf waan jiruuf. Amma akkaataa ati namatti rikruutii gootu yookaan immoo nama akkaataa ati dabaltu kun midhaasitee ilaaluu qabda jechuudha. Eenyu baagiraawundi isaa cheekii gootu malee akka gaafturii sana fuutee ofii edaatee qabsoo waliin geggeessaa yookiin ammoo waan jiru maraa hawaasaa fuutee itti kennuun hedduu rakkisa. Waan dur hojjetu waan adda hojjanne siin jechuun jedha. Kabiraa amma nama waggaa 15 addaa yoo ilaaltu namni baay'een fookasii isaa ikoonoomii ta'eera. Akkamitti diinagdee akka buqqisiisuu fi waan wayii keessaa waa buufachuu kana baay'ata namni baay'een. Warri akka duriititti hin jijjiiramne illee hedduma jira ammallee akkuma duriitti waan maraa geggeessuu barbaadan. Haa ta'u yeroo ilaaltu namni baay'een diinagdee irratti fookasii godha. Hojii kana baay'ee deemee dalagaa dabilshiiftii dhakaa maalii dhakaa. Kanaafuu sa'a inni walgeetii dhufeeti waa ati dur sa'a 3 sa'a 4 sa'a 5 walgeetii walirra fa bultee walgeetii ati geggeessitu sani walgeetii akkasiisan siin dhufu namni amma. Yoo balaa wayii akka biyya keessatti amma ijoollee yeroo wareegamte san waa akkasii wanti jabaa wayii waan mana si kaayuu hin dandeenye yoo jiraate malee akka durii san walgeetii sa'a 4 sa'a 5 namni hedduun si dhufuu hin danda'a. Kun akka duriitti hin deemne namni hedduu mana bitatee maal jedheeti gara qarii deema. Amma warri socio-economics warri amma galii isaanii xiqqaa ta'e magaalaa jidduutti maalii kanneeniti mana bitachuu hin danda'an. Kanaafuu maal ta'an magaalaa irraa kiiloomeetirii 45 kiiloomeetirii 50 60 70 qarii lamaan walirraa fagaatan. Yeroo kana maal ta'anii naannoo ofii jirutti hawaasallee ijaarachuu fi masgiida ijaarachuu fi cheerchii ijaarachuu fi maalii godhuuf maaliif yeroo waan gabaabaa ta'eef jecha akka dur qaccee maraayyuu walitti dhufteetu akka sabaatitti waliin godhattu suni haphateeti namni bakkuma wal arguuf bakkuma wanna jedhutti wanna jedhaa deema. Kun ammoo maal godha? Waan akka hafooshaa kanneen hawaasni jabaachuu caalaa waan akka hafooshaan kunniin babadhataa akka inni deemu godha. So wanti tatta'amaa deemaaru kunniin hedduu jira. Kun ammoo wanti daayinaamikii waan durii jiru waan tokko sobdee maal jettee irra taa'uu hin dandeettu amma. Maaliif Feesbuukii dhufee, Tiwiitar dhufee, weebsaayitii jira, reediyoo jira, TV jira, maali jira. Kanaafuu informeeshiniin amma deemti. Kanaaf akka dur oduu ji'aatti waggatti dhageettu sun waan hin jirreef jecha namni hedduun odeeffannoo hin qaba. Odeeffannoo waan qabuuf jecha namni waa filataa jechuudha. Akka durii maraafuu waamteen hin dhufu. Lakki kun nallaalu, lakki kun hin barbaadu, kun faayidaan qabu maali jedhee hatta waa odeeffannoo jallatu ta'an walillee barata jechuudha. Walillee oduma wali argine wal baratee wal quufa yookiin immoo wali argine wal amana waan akkasiitii jira jechuudha. Oduma si argina nuyi si barata waan kan kee dura immoo akkas godhuu hin dandeettu. Adda fotoo kan kee feesbuukii irraa arganii waati barreessitu argine waati dubbattu dhagaa namni si barateera jechuudha. Yeroo si dhufu kasi jibbullee kasi jaalatullee orodii murteeffatee si dhufa jechuudha. So haalli jiru haala hedduutu deddeemaara jechuudha. Teknooloojii hidhatee, ikoonoomii hidhatee achirratti namni ala jiru kun illee kan waggaa 15 yookiin immoo 20 ala jiru miti. Namni waggaa 15 20 ala jiru hedduun isaa nama iskoolarshiippiin bahu nama baay'ee rakkatee karaa guyyaa 15 lukaan deemee maal jedhee rakkoo hedduu argee karaa biyya keessa huccuucamee bahu. Kammaa kana yoo ilaaltu akkaataa itti bahuu danda'an illee informeeshinii odeeffannoo guddaa qaba namni. Namni ala ba'eerullee wal gargaara. Baqataan amma biyya ollaa jiru ka durii caalaa gargaarsa qaba. Ka durii caalaa odeeffannoo qaba. Ka durii caalaa beekumsa qaba. Ka durii caalaa warri waa barateef eebbifamellee baqa keessa argita. Dura amma nama hedduu digirii qabu, maastersii qabu baqa keessatti argitu. Amma adda ammoo doktoriitu jira, maali jira, nama aangoo jira, militarii jira,
nama bifa hedduuti jira jechuudha. Kanaaf haalli amma hawaasaa kun maal godhaa dimoogiraafii isaa hin jijjiira jechuudha. Umriin namaa hin jijjiirama, dandeettiin namaa, beekumsi namaa, qabeenyi namaa. Namni Oromoo kan dur baqatu qabeenyi isaatiif beekumsi isaallee hedduu walitti dhiyaata. Fedhii isaallee hedduu walitti dhiyaata. Kan amma baqatu kan inni argite ammoo beekumsi isaallee garaagarummaa guddaa qaba, qabeenyi isaallee garaagarummaa guddaa qaba. Kanaaf yeroo walii qabdee waa wayii irratti mari'achiiftu akka durii san daftee walii galuu dadhabuun hin jira jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya dhimma kanarratti marii gaggeessine kutaa lammaffaasaa torbee qabannee dhiyaannaa kanarraaf qabanne kanuma torbee gaarii.